السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جلتو هردفتوني ماتي أبدوري تج ميديا هندينو ورين channel أبدوري تج ميديا تيف حريتات اللايك شير سبسكرايب قوتني هريو تنكيسا ورين هنغيني فيس قودني أكول بران كيسن أسمان وليد الدبرسا إسنين ججا أماس برنوتا خيسن بارت سري كان إسنين راها في chapter 2 إسنين كبندي رفني جرى kana booda chapter 3 isinii maxxansina barnooticha wajjin turtii gaarii laayikiin sakandii xiqqaa isinirraan fudhatu laayikii maaliif hin xuyne sabskraayibii oo maaliif hin xuyne koomantii illee barreessitanii akka nuti jajjabaannu yookaan akka firraa dadhabnee dhiifnu faanu godhaa isiniin jechuun bareedaadha. Yaada waliif waliin geeddarree wal jajjabeessuu yoo dadhabinni jiraates wal gorfachuun waanni adda addaa akkuma jirutti tahee like share subscribe guru hinda gatina barnoonni keessan guyyaa guyyaan akka isin bira qaqqabuuf haala kanaan abdurri wajjin kara fuula duraatti imala keessan itti fufaan isiniin ja'a barnoota keessanii wajjin turtii gaarii. Barnoonni keenya kan dabre waa'ee system waa'ee economic systemiti sirna dinagdeeti. Sirni dinagdee kun maali? Sirni dinagdee ulaagaa mataa isaa qabatee akkuma jirutti tahee wanni takka yoo sirna hin qabaanne ka'umsaa fi jalqabaas hin qabu jennee akkuma jennetti jechuudha. Isaan bakka afurii qoonnee ilaalle isaanis maaliif maali? Traditional economy ammallee capitalist economy ammallee mixed economy fi command economy jennee bakka afuritti addaan baafnee ilaallee turre. Kana jechuun ammoo eenyu isarraa eegalla? Capitalist economy warra jennuun kana jechuudha. Sirriitti hordofa. Capitalist economy yookaan capitalism is the oldest formal economic system in the world. Akka addunyaatti capitalistiin kun jechuudha biyyoonni capitalistii hordofan biyyoota gurguddaadha. Isaan kun ammoo oldestidha. Akka biyya kanaatti dinagdeen dura addunyaa kanarratti adeemsifamaa ture. Maal ture? Capitalist economy ture jechuudha. Capitalist economy jechuun karaa biraatiinis biyyoota gurguddaan keessatti jechuudha dhuunfaan dinagdee ofii kan oofu jechuudha. Isiin kun eessa keessatti akka eegaltee fi bal'aa akka ta'e waliin ilaalla. It is become widespread ammallee widespread ni jira. In the middle of 19th century galeessa jaarraa 19ffaa akka addunyaatti biyyoota addunyaa keessatti jechuudha hedduu adeemsifamaa turte. In economic system all means of the production are privately owned in the production is place at in the initiative of individual private entrepreneur who work mainly for own profit. Asirratti wanti kun individual akka biyyattiittis ta'e individualidha jechuudha. Bakka takkatti dinagdeen isiidha kun jechuudha sirni dinagdee isii idilee addunyaatti wajjin akka wal qabatuu fi wal makaa akka ta'es bal'inaan laallee turre. Sirna dinagdee kana keessatti meeshaalee oomishamee kan dhuunfaa yookaanis oomisha kan mootummaallee yoo dabalate jechuudha. Kan raawwatamu kaka'umsa abbootii qabeenyaatiin yookaanis abbootii warshaatiin. Wanti kun kan hamilee isaanii kan akka olqodu amalli bu'aa mataa isaaniitiif kan hojjetanii fi intarastii yookaan piroofitii mataa isaaniitiif qofa warreen gartee mootummoota gurguddatanii san kan hojjetanii fi abbootii qabeenyaa akka ta'e garuu jechuudha. Wanti kun amaloota akkasii kana akka qabu jechuudha. Haala kanaan kaapitaalistiin kun dinagdee keessatti xiqqaadha. Sirni isaa sirna dinagdee gabaa bilisaa jedhamee eegas booda irraa diraayif ta'ellee adda ba'ee ture jechuudha. Haala kanaan waliin haa ilaallu. Kana jechuun maali? Government is intervention in the what? Economies eligible akkuma nuti jechuudha. The system also referred to as free market economy. Kana booda free marketing irraa supply market economy or what? Lies in the fire ta'eeti haala kanaan gabaa bilisaa ta'e achi irraa diraayif ta'e jechuudha. Main future of capital economy ilaallu. Main future isaati. Wanti main future qaba isaan hundinuu main future qaban. Kana keessatti main future isaa maali? Inni tokko
inni tokko maali? The right to private property. Asirratti sirrii ilaali kana. The central future of capitalism, capitalist economy. Asirratti wanni kun maali? Right of poverty hogga jennu. Asirratti bilisummaa filannoo fayyadamtootaa jechuudha. Isa kana maal godhaa? Amala ijoo diinagdee kaapitaalistii keessaa isa tokko bilisummaa filannoo fayyadamtootaa ni eega. Faayidaa mootummaa meeshaalee fi tajaajiloota fedhii hawaasaa wal sissimsu jechuudha. Kan bitachuu danda'an oomishtoota meeshaalee gurguddaa warreen daldalaatiin wajjin fayyadaman isa kana akka bilisa ta'an ni godha. Asirratti mirga isaanii ni eega jechuudha. Freedom of choose of what? Consumers. Asirratti kootu the right of poverty. Inni lammaffaa freedom of choose by consumer. Kana jechuun gaamma asirratti amma kun mirga qabeenya dhuunfaa ni eega jenne. Inni kun right of private poverty is what? Central future of a capitalist economy. Kun amma maali? Mirga qabeenyummaa yookaanis mirga qabeenya abbaa dhuunfaa yookaanis kan amala giddugaleessaa dinagdee akka qajeelfaman kaapitaalistii yookaan kaapitaalistii keessatti lafa warshaalee fi waan akka gartee albuudaa kanarratti ni eegaa jechuudha. Inni lammaffaa bilisummaadha. Freedom of choose kan jennuun jechuudha. Freedom of choose by consumer. Kana jechuun bilisummaa isaanii maali? Akkam godhaa? Bilisummaa fayyadamtootaa ni eega. Akkamitti eega? Meeshaalee fi tajaajiloota fedhii isaanii wajjin wal siman ka'u isaanii waliin deeman oomishanii gabaa irrattis ni dhiyeessuuf fayyadamtoonnis intarastii isaaniitiif irraa fudhatu isaanis itti gurguratu. Kunniin maali? Jiddu galeessaan abbaa biyyummaa fayyadamummaa isaanii agarsiisuu isaaniiti. Fedha isaaniitiif waan murteeffatan jechuudha. By consumer by good and service. Akkamuma nuti jenne kana jechuudha. Filannoo isaanii eeguudha asirratti. Filannuma abbootii warshaa, abbootii diinagdee qabeenyaa fi abbaa biyyummaa isaanii kana jalatti tiksuudha. Kana jechuun producer good in the consider accordance with what? The demand of what? Consumer. This called principle of consumer sovereignty. Haala kanaan firidamii isaanii eegaa fi meeshaa uummanni fedhu uummataanii dhiyeessaa haala kanaan irraanii fudhata isaanii wajjin akka vaaliyuu isaanii eegan ni godha jechuudha. Inni sadaffaan maali? Kaapshin kan jennuun kana jechuudha. Kaapshiniin gaa akkuma beektanitti kaapshiniin dorgommii jechuudha. Haala itti wal dorgoman jechuudha. Achirratti namni hundinuu waliin dorgoma. Isin gabaa guddoo waliin kun kaapitaalistiidha waan ta'eef wal dorgomaan ni hedduu jira as keessatti jechuudha. Kana jechuun maali? Capitalist economy is the caption exit among seller or what? Producer. Warreen dhiyeessuu fi warreen gurguruu jechuudha. Of small good to attract customer. Namuu fedhii maamila isaa guutuuf wal dorgomu jechuudha asirratti. Dinagdee kaapitaalistii keessatti maamiltoota hawwachuuf jechuudha. Waan adda addaa advertisementii beeksisa garagaraa iddoo garagaraatti maxxansanii waan kana hojjetuun ni dhaadheessa. Waan kana godhinaaf kananaaf godhi haala kanaan jechuudha akka wal fakkaatan jiddu galeessa godhatanii dorgommii isaanii bittaa fi gurgurtaa irratti akka waliin hojjetan ni taasisa jechuudha. Inni biraa maali? Limited government involvement jenneen kana jechuudha. Kana jechuun dhageeffadhu. Limited government involvement jechuun amma kuni isuma dantaa hirmaannaa mootummaan daangeffame ilaala. Hirmaannaa mootummaatiin wanta daangeffame jechuudha. Mootummaan asirratti sochii dinagdee guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Guyyaa guyyaa keessatti seenuu osoo hin taane ittisaa fi seeraa fi sirna mataa isaa baasee wanta kana akkana godhaajee ofii isaatiin murteessaaf jechuudha asirratti. Asirratti gabaasni murteessaaf. Haala kanaan mootummaa fi uummannis waliin wal quba qabaataa jechuudha asirratti. Bagisee fedhees mootummaan fi murteessa seenii asirratti. Haala kanaan dabarsee jira. Self interestiin dhiisigaa self interestiin dantaa mataa ofii jechuudha. Kunis dantaa mataa ofii dantaa abbootii qabeenyaatii fi kana kanuma eeguudha bakka. Self interest guides
and motive individual in economy to what? Strive for what? Economic gain. Kuni gaabee kamaadha. Dantaa ofii jechuun amma namoota dhuunfaa dinagdee keessatti jechuudha. Argaman hunda bu'aa dinagdee isaa akka gartee carraaqan jalqabarraa kakaasanii hamilee irratti kaasuu achi keessatti warreen miskiinaas ni jira. Miskiinichi keessaatis akka gartee investimentii argachuu akka danda'u asirratti ni daangeessaa jechuudha. Sirna kana ni eega wanti kun asirratti jechuudha. Dantaa kanarratti ni eega ni kakaasa akka inni carraan qajeelcha kana fudhatu ni godha. Inequalitiin gaa walqixxummaadha. Inequality walqixxummaa kana keessatti maaltu jira? Hordofee self interest bu'aa mataa isaaniitiif jenne kana jechuun ammaas inequality walqixxummaaf jenne inequality in income kana jechuun ammaas irratti in the capitalist economy there is what? Large income. Galii bal'aa achirraa inequality between rich and the poor miskiinaa fi tuchaara gidduutti kan godhamu jechuudha. Haala kanaan inni kun maali? Walqixxummaan dinagdee kaapitaalistii keessatti walqixxummaa guddaa dureeyyii fi hiyyeeyyii gidduu jiru sana adda baasaa jechuudha. Haala kanaan kaapitaalistiin kana fakkaata. Biyyoota kaapitaalistiin keessa gaggeeffaman ni beektan. Fakkeenyaaf biyyoota akka Ameerikaa fa'aa ture duraan Itoophiyaa illee fudhattee turte amma dura haala saniin isaan kun hundinuu biyyoota akka Eeshaayis biyyoonni jiran jiru. Haala kanaan gabaa kana gaggeessaa turan sirna dabraa keessatti. Ishii kana xumurree jirra kara command economy or socialism hajanneen san jechuudha. Kana jechuun maali? Kana jechuun command economy is also referred to as socialist economy. Socialist economy dha jechuudha asirratti. Kana jechuun socialist economy amma kana dinagdeen ajajaa kun kamii daangaa sochii yookaanis daangaa isaa socialist jenneen san isa jechisiisu nama waamaa yookaanis waamama ajaja waan takka dhaga'uudhaan jechuudha. Kana keessatti dhaabbilee dinagdee oomishaa fi raabsaa meeshaalee garaagaraatii fi abbootii warshaatii wajjin fi kana to'atan jechuudha. To'atan karoora giddu galeessa ta'een hojiirra ooluu akka danda'u sooshaalizimii keessatti akka jalqabe bara 1917 jechuudha. Kana jechuun in command economy economic institutions that are engaged in the production to distribution akkasumatti jechuun in good are owned in the controlled by walitti qabamee jechuun by in the state and are put to use under the centralized plan mataa isaa hin jechuudha. Socialism started in Russia. Isin kan itti eegale eessa? Russiaatti eegale jechuudha. Ammallee outbreak in the Great October Revolution kanaan jechuudha. In the what? German, Poland, ammallee Hungary, Cuba and Ethiopia. As keessatti wanti kun addaabti katee ture jechuudha. Several country biyyoota kana keessatti acceptance must of the farmer socialist country adapt warreen isa kana adapt godhe yookaanis free market economy warra jenneen sanii jechuudha. Kana jechuun amma main futurein isaa maali? Collective ownership inni tokkoffaa. Collective ownership. Kana jechuun collective ownership ka jennuun kun jechuudha maali? Kana jechuun amma collective ownership asirratti collective ownership warri jenneen kun isaanii wajjin jechuudha. Abbummaa waliinii yookaanis meeshaalee oomishaa hunda keessatti jechuu walii galuudhaan jechuudha akka qabanii akka waliin qaban mirgi isaanii akka abbummaan eegamu akka dhuunfaa isaatiin eegamu waliin isaan hundi state balancetti kan waliin hojjetan jechuudha. All means in production are owned oomishamuu irrattis by society as whole akka biyyaatti yookaan akka addunyaatti wal kan waliin qaban jechuudha. Are in the
no right to private poverty as regarded hubadhu. Central economic planning jaa inni itti aanu. Kana jechuun haala kanaan main future isaa haalaallu main future nama isaa jechuudha command economy keessatti jechuudha collective ownership jennee jirra inni lammaffaa central economic planning jennee jirra kana jechuun central economic planning warra jenneen kun jechuudha karoora dinagdee giddu galeessummaa yookaan ramadiidhaan jechuu ramadii qabeenyaatiin kan raawwatamu yookaanis kan to'atamu asirratti isaaniin kan eegamu jenne inni sadaffaadha jechuudha inni sadaffaadha relative equality of income asirratti gaa relative equality of income warra jenneen kun jechuudha warri jennuun kun jechuudha relative equality of income warri jennuun private poverty does not exist in the command economy is profit motive and absent there are no opportunity for what accumulation of wealth warreen gartee asirratti walqixxummaa fi galiin isaanii jechuudha qabeenyummaa dhuunfaatiin namu ija takka walqixa ta'ee wanta takka irratti qixxee fayyadamuu isaati jechuudha kan agarsiisu haala kanaan isaan kanaan abbootii qabeenya qaban saniin warra rakkataa isaan keessa jirullee gargaaranii isaanii wajjin walqixxaatanii waliin jiraachuudha asirratti kan isaan qabanii haala kanaan main futurein isaa kana fakkaata mixed economy mixediin amma isaan hundaa'u kan waliin qabatu jechuudha isaan amma dabarsine kana jechuudha hundasa kan if keessaa qabu mixed economy is the what economic system having the combination of both jaralachu both kan waliin qabu jechuudha both in characteristic of capitalism and socialism amala capitalism TV socialism in waliin ka qabu jechuudha asirratti sirriitti hubadhu isaan kanatti haala kanaan poverty in private and public dhaabbatoota isaanii keessatti jechuudha ownership yohanis ownership on jechuun means of the production oomisha isaanii akkamii measure of the control by what the government one isaanii mootummaadhaan control kataanii jechuudha haala kanaan in corporate the same as in future boss capitalist and command jara lamaan amala isaan lamaanitu ni calaqqisaa jechuudha mixed economy kana jalatti main future isaa laallee haa dabarfannu main future is coexistence of public and private sector kana jechuun amma kana jechuun amma sirriitti hubadhu isa kana jechuun amalli isaa waliin jireenya yookaan damee mootummaa fi dhuunfaan sirna kana keessatti seektaroonni mootummaatiis waliin dhufee hojjetuu fi kan gibiraa fi waa hunda waliin walqixa mootummaan irraa fayyadamee uummannis mootummaa irraa fayyadamuu jechuudha asirratti bakka haala kanaan waliin qaban jechuudha asirratti jechuudha isaan kanaan waliin kan oofanii jechuudha osoo addaa hin hambisin seektaroota hunda keessatti kana jechuun well defined industry of what national and strategic importance such as heavy and basic industry defense and service power generation achirratti mootummaan isa kana cinaa dhaabbatee waan isaa fayyadu irraa fudhataa jechuudha consumer good industry and small scale industry are developed in the private sector seektaroota hunda keessatti waliin kan hojjetanii fi indaastirii xixiqqaa fi gurguddaa keessattis bu'aa isaanii irraa harkatanii kunis irraa harkachuu isaan lamaanuu gama lamaan bu'aa walirraa harkachuu jechuudha haala kanaan waliin deeman jechuu wanti kun addaan hin baanii kanaaf waliin hidhata qabu jechuu government use of instrument of economic planning achieved in coordinated rapid economic development in making use of both private and public sector
jara lamaan keessattuu pilaaniingii yookaan karoora isaanii wajjin baasee haala kanaan waliin hojjeta jechuudha. Economic equality dinagdee keessattis walqixa takka laala. Private poverty in allowed but rule exit private the construction of wealth. Qabeenyaaf hunda irratti waliin walqixxeessaa jechuudha asirratti. Believe rakkataafis ni qooda rakkataafis ni qooda. In people should receive in the same rate. Reetiin isaaniitiif payin isaaniitis wal fakkaataadha asirratti ilaala. For job and regardless in the rise gender of other characteristics of the that are not related to their ability to perform. Form isaanii wal fakkaataadha waliin ka deemu jechuudha. Miskiinaaf if biraa kan dhisne kan waliin qooddatanii isaan hundi wal qixxaatanii kan itti waliin jiraatan jechuudha. Barnoonni keenya har'aatis kanumaan xumuramaa barnooticha biraa chapter 3 qabannee walitti deebinaa. Like, share, subscribe gootanii akka jajjabeessitan chaanaala Oromooti isiniin jecha asumaan isin beeksifnaa nagaan nu jiraadhaan afeerraa keenya nagaatti nuuf tura.